Namni otoo lubbuudhaan jiruyyuu walitti wal waamee wal ajjeesuudhaan wanta qabu wal saamee wanta qabu jechuudha wal keessaa kalee waliillee baafatan keessatti namni akkanaa kunis yeroo jiru jechuudha baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha dhugaa rabbii yeroo haalota tokko namoota ha'amoo ilaallu namoonni gaarii waan jiraniyyuu nutti fakkaatu jechuudha garuu akkuma namoonni amoonni jiran namoonni gaggaariinis dhokatanii iddoo garaagaraa jiru jechuudha. Ashama arika fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaara rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qabashin hin jedha obboloota koo'i aara kan dhuftanii baga nagaan dhuftanii anaa dhufu noora isinin jedhedha sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama walirraa barannaa akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtanii viidiyoo kana laayik gochuudhaan najajjabeessaa jalqabaa isinin jedha yaada qabdan koomentii jala kaa'adhaa isin yoo najajjabeessitanii itti fufee hojjechuuti danda'a jechuudha walirraa barannaa kanaaf wal jajjabeessuun aadaa keenya jabaa fi isa jajjabeeffamuu qabu nuuf haa ta'u isinin jedha arra jechuudha gam tokkoon nama gaddisiisa gam tokkoon immoo wanta nama gammachiisu namni hundumtiyyuu jechuudha irraa barachuuti kan qabu nuuf qabadhee dhufeetan jira jechuudha biyyuma keenya oromiyaa keessaa booranatti dargaggeessi deddeebi'ee hojii hojjetu tokko lubbuudhaan addunyaa kanarra boqotee jira waaqayyoo lubbuusaa amaaru jecha namni tokko immoo abbaa qabeenyatti jechuudha wajjin hojii hojjechaa turan jechuudha nama kanaan immoo hiriyaa isaatu wal barsiiseyyuu malee duraa waliin beekan jechuudha garuu erga hojii kanaa meeshaa dargaggeessi kun wanta hojii isaatiif barbaachisu meeshaadha jechuudha kan inni irraa deddeebi'ee fudhatu sana booddee namni kun jechuudha akka inni ibsetti dargaggoon lubbuudhaanii boqote kun nama qajeelaaf nama gaarii akka ta'e birriillee jechuudha birriillee baay'inaan isa bira kaa'ee amma barbaade fudhatee amma barbaade immoo yeroo barbaadetti kan fudhataa ture yeroo ta'u namni kun otoo akka sanatti deddeebi'ee hojii kana hojjetu nama kana waliin beekan jechuudha hiriyaa isaatirraani malee sababa hojiitiin kan wal baranii garuutii haa ta'u otuma hojii kana hojjetu namni yoom akka biyya lafaa kanarraa boqotu hin beeku nan jiraadha ganaan of jijjiiraa ganaan gaa'ila dhaabadhee ijoollee uradhee wantoota dhalootatti illee daddarbanii wantoota hedduu hojjedhee dhalootaaf dabarsee darba jedhee yaada isaa keessatti kan inni yaadaa jiraatu jechuudha haa ta'u malee namni kun dargaggeessi kun jechuudha otoo deddeebi'ee hojii isaa hojjetu nama kanatti qarshii 200 kenne jechuudha deddeebi'ee meeshaa isa barbaachisu irraa fudhata waan ta'eef yeroo barbaachisutti irraa fudhachuudha fi namni kun hin du'e jechuudha lubbuudhaan addunyaa kanarraa darbee sana booddee abbaan qabeenyaa inni birriin dargaggeessa kanaa bira jiru maal godhee mucaa kana kan wal barsiisee hiriyaa isaati malee maatii isaa hin beeku eenyummaa isaa hin beeku jechuudha garuu amma walitti sababa hojiitiin dhufan kanatti nama gaarii ta'uu isaa dargaggeessa fiigee hojii isaa hojjetatu ta'uu isaa qofadha jechuudha kan inni beeku sana booddee gaafa du'ee isaa dhaga'u baay'ee tokko gadda guddaatu natti dhaga'ame dargaggeessi kun 200 natti kennee isa keessaa 30 qofadha kan fudhate 70,000 na biratti hafe kanaafiyyuu birrii isaa kana maatii isaa haadhaaf abbaa isaa ta'uu maatii isaa keessa jechuudha namni dhufee narraa fuudhu yoo jiraate adaraa koottatu narraa fudhadhaa jedhee yeroo darbee keessatti fuula feesbuuka isaatirratti maxxanseetti ture jechuudha adaraa sheer gochuudhaan na gargaara jedhee jechuudha booddeetti garuu maatii isaallee argamanii haadha isaatii fi iddoo jechuudha maatii isaa hundinuu jiranitti jechuudha qarshii isa biraa qabu kana namni kun amanamummaadhaan maatii isaatti deebiseefii jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf wanta guddaa irraa baranna jechuudha amanamummaan lubbuu ofiitiin holitti caala jechuudha namni kun biyya lafaa kanarra hin jiru lubbuudhaan biyya lafaa kanarra darbeera otoo hojii hojjetudha jechuudha kan inni qarshii isaa isa biratti qushachaa wanta hojii isaatiif isa barbaachisu immoo fudhachaa kan inni deddeebi'aa ture jechuudha har'a garuu deebi'ee isa gaafachuuti hin danda'u namni kun garuu amanamummaa waan qabuuf nama kana jechuudha qarshii isaa jechuudha
jechuudha gara maatii isaatitti deebiseefii jira jechuudha. Maaliif fuula rabbii deemuudhaaf jira guyyaa tokko addunyaan kun jechuudha. Odumaas fiiganii otuma achi fiiganii guyyaa tokko hin darbite jechuudha. Garuu hojii nuti hojjennu har'a jechuudha hojiin qaalijeelummaatti nuti hojjennu amanamummaan keenya fuula rabbii duratti guyyaa tokko nuuf galmaa'ee nuuf dubbifamuuf yookiis immoo akka hojii keenyatti wanta hojii keenya hojjenne sana ammeenya isaa ta'uu gaarummaa isaa ta'uu fuula rabbiitii nuuf kennamuuf jira jechuudha hojii akkasii kuni. Kanaaf namoonni hundumtiyyuu dhugaa nama kanarra amanamummaan ammam jechuudha ammam akka jechuudha nama biratti kabaja qabu ilaalaa isiniin jedha. Namoonni jechuudha afaaniin isaa ta'uu waadaa kan waliif galtanii akkasuma immoo imaanaa namni isin bira kaawwate adaraa keessan hin nyaatinaadha. Namni imaanaa nyaatee boqonnaa hin qabu jechuudha. Yoo du'es yoo jiraates lubbuu isaatiif fooshaatitti yeroo hundumayyuu bibirrataa jiraata jechuudha. Kanaaf kanuma qabnuyyuu kan nu harka bulchuu danda'u akka itti jiraannullee kan gochuu danda'u rabbi isiniin jedha. Obboloota koo amma jirtanitti amanamummaa keessanii eeggadha. Wanta arraba keessanii waadaa galtan raawwadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo wanta namni isin bira keewwatee adaraa isinitti kennate adaraa isaa qabaafiidha. Icciitii namni isin bira kaawwate icciitii isaa hin baasinaa, icciitii isaa qabaafiidha. Maaliif namni yaaduma wal jibba jechuudha. Dhugaa rabbii yaaduma wal ajjeesa jireenyuma har'a darbitu kana jechuudha. Guyyaa kanatti amma sa'aatii kana dubbachaa irra waan ta'eef sa'aatii kanaan booddeetti maaltu akka nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Kanaaf amanamummaa keenya icciitii riyaan keenya nutti kennate wanta galaa godhee namni jechuudha imaanadhaan nutti kennate amma lubbuudhaan biyya lafaa kanarra jiraannutti qabu qabna. Amanamummaa waan hundumarra caalaa, amanamummaan qabeenyarra caalaa, amanamummaan argachuurra caalaa isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf amanamummaa keenya nutillee haa eeggannu isiniin jedha. Waaqayyo immoo nama kana isa qaburratti isaaf haa dabalu. Bara isaa hundumayyuu amanamummaa kana itti fufee nama gaariif qajeelaa ta'ee akka jiraatu rabbi isa haa gargaaru. Namoonni akkasiis immoo biyya keenya keessatti nuuf haa baay'atu. Namni garaasaa jallaafamaa ta'ellee akka nama kanaatti garaasaa rabbiin nuuf haa qajeelchu isiniin jedha obboloota koo. Kuni wanta nama gammachiisudha isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf obboleessi boqote immoo lubbuu isaa waaqayyoon haa maaru. Wanta jennu hin qabnu jiruudhuma addunyaatti namni tokko gaafa biyya lafarratti dhalatu amma rabbi umurii isaaf kenne dheera isaa ta'uu gabaaba isaa ta'uu jiraata jechuudha. Karaa tokkoon jechuudha sababa ta'uudhaan biyya lafaa kanarraa godaanuutii danda'a. Foon jechuudha biyya irraa dhufe waan ta'eef biyyatti deebi'aa lubbuunis gara isa irraa dhuftee rabbitti deebiti. Kanaaf amma jirrutti garuu amma jechuudha obbeen nuti garuu waanuma gaarii ta'ee fi waan qajeelaa ta'e tokko haa hojjennu isiniin jedha obboloota koo. Ani obboleettii keessan kennaadha. Dogoggorri yoo jiraate dhiifama isiniin jechaati. Turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa galatooma isiniin jedha. Yaada qabdan hundumaa immoo naaf qoodadha isiniin jedha. Baay.